Oduduma kanaan wal qabateen beekaan amantii fi seenaa Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa Wallahi wa billahi shimallis abdii isaa haasa'uu dadhabe eega yeroo sana mataa gad qabate inimmaan nama imimmaan boo wanta akka takkitii nama akka kana boo wanta akka argeen beeku as geenye jedhee bar boo'ee maraatee lamuu itti haasa'uu dadhabne fayyaa ta'uu dadhabee aqni haqa waan guyyaa keessa jijjiirame ani hin beeku malee gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa shimallis abdii isaa pirezidaantii filamu nu waame galgala wahii mee akkamitti ngaatu ta'uudhaa deema akkam ta'uudhaa deemna jedhee nu waame. Ega tiimiin gariin keenya wajjumaan kaanee dhayne ana Kaamil Shamsuutii Sufiyaanii Mustafaadha Abdulaziz Haydar Kadirii kaanee dhayne maaltu jira nu moree fi yeroo sana hajjiidhamu maal laata umraadhamu ani hin beeku biyyuma alaa wayitii galle maaltu jira haalli uummata biyya keenya alaa jijjiirama ammaatiin maal jedhaa jira jedhee gaafannaan Haydar Kadir lubbuudhaan jira Shimallisis jira yaa Shimallis ijoolleen keenya hojjechuun mana Arabaa keessatti mataa ol qabattee ummanni keenya dhufee kursii irra geenyaan hojjettuun keenya mana Arabaa keessatti yaa maadaam gosa kootu mootummaa qabate gosa kootu hidda qabate gosa kootu yeroo ammaa kana keessa aangootti ol ba'e akka durii abadan fooqirraas na darbattee na jaambaatu abadan akka duriis na gabroonfattee nagaan taatu jetteeti ijoolleen diinqa Arabaa keessa teesse mataa ol qabattee jedhee Haydaritti himnaan wallahi wa billahi Shimallis abdii isaa haasa'uu dadhabe eega yeroo sana mataa gad qabate inimmaan nama imimmaan boo wanta akka takkitii nama akka kana boo wanta akka argeen beeku as geenye jedhee bar boo'ee maraatee lamuu itti haasa'uu dadhabne fayyaa ta'uu dadhabee dhiifnee biraa yaanee biraa galleekkam wama ta'etu ta'ee jennaanii amriin sun nutti bicuusi waan taate malee wallahi namni gaafa sana achitti argame ana qofaa miti nu nama ana Sufiyaanii Kaamil Shamsuutii Mustafa Huseeni Abdulaziz Ibrahimi hammi keenya dhayne jechuutti lammaffaa haasofsiisuu dadhabne jechuudha ijoollee keenya mataa ol qabatte Haydartitti hime sana booddee akkatti sammuusaas deebifnee waliin haasofnu illee dhabne boo'ee maraateen jedhe Shimallis abdii isaa fuula keenya duratti beeka waa dhoksaatti yookaanis siyaasaa fakkeessaa yookaanis immoo miti hulaan cufaadha nam tokko sana agarre namni kaasas hin jiru namni waraabees hin jiru namni footoo kaa'es hin jiru namni footoo kaasas hin jiru ammoo dhugaan jirtu kanaa hoo eega inni hamma kana waa'ee eega hamma kana gaa amma wanni taate miti dhiibba taatuma wanni feeti taatu laa mootummaan biyya kana tokko mootummaa isa aangoorra jiru qofaa miti beekaa wanni isin cunqursaa jirus wanni nu cunqursaa jirus wanni akka malee nutti jiraat jirus jennaani waa waggaa 150 ijaarame jira beekaa gaa quba qabdanii waan Somaalee keessatti taane wanni sun ammallee nurraa hin caamne jechuudha jijjiirama booddeessu manni keenya kanuma qophaachuu illee danda'u hundi qophachuu hin dadhabne warri amma deemaa jiru wanni amma deemaa jiru hundi qophachuu dadhabee deemaa jiru hundi qophachuu hin dadhabne ambi as yaa'aa jira nu jalaa yaa'aa jira bakka bal'ifneefi ambi kanatti biyya kanatti seenee biyya naannoo keenya kanatti seenee mana itti ijaarratuuf as yaa'aa jira nuti dhiifnee jalaa deemnee biyya ambaa keessatti abbaan barbaadde kunoo feetu qaltee feetu bishaan buuftee feetu fooqirraa darbattee feetu dirooniidhaan nu galaafatti jechuudha.